Brigadier General Taaddasaa Birruu Taaddasaan godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dhabuu Abooteetti siree madaanaalemii iddoo jedhamutti abbaasaa Birruu kenneefi haadhasaa Deboontuu Waaqjiraarraa bara 1914tti dhalate. Taaddasaan haadha warraa Saaddi Warq Abbab Madiinirraa ijoollee Almaaz yookaan Misraaq Taaddasaa, Tsaayi Taaddasaa, Ballaxee Taaddasaa, Kaasaa Tokkoffaa Taaddasaa kanneen guddifannaan Musee Taaddasaaf Maartaa Taaddasaa fa'aa horateera. Obbo Birruu weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii faashistootaaf baandotaan rukutamanii dirree waraanaatti kufanii. Haati warraa isaanis rifaatuun ji'oota 3 dhukkubsachaa erga turanii booda addunyaa kanarraa boqotan. Taaddasaanis ijoollummaatti abbaaf haadha malee hafe. Umurii kanattis akka daa'imman kaanii haadhaaf abbaatti beelaaf dheebuusaa osoo hin himatin guddate. Taaddasaan faashistoota Salaalee qabatan hiriyoota isaa waliin bosona seenuun ba'aa gala dhorke. Xaaliyaanonni baandota Salaaleetti fayyadamuun Taaddasaafaa to'annoo jala oolchanis hidhaaf Somaaliyaatti dabarsanii geessan. Egaa hidhaa keessatti dararamaa turaniin booda xumura waraana addunyaa tokkoffaa irratti gareen faashistoota gaafa injifatamanii baqatan Taaddasaan loltoota Ingilizii faashistoota karaa baha Afriikaatti ari'an keessatti miseensa ta'ee hiriiruun dandeettii fi aarii qabuuf isaanitti agarsiise. Ingilizoonni dandeettii isaa arganis leenjii loltummaa Keenyaa Mombaasaa dhaqee akka argatuuf isa ergan. Leenjichas gaafa xumuru ajajaa 50 ta'uun muudame. Humni poolisii biyyattii gaafa gurmaa'u bara 1947 Taaddasaan umuriin isaa ganna 33 ture. Umurii isaa kanaanis aangoo liitinaaal koloneel Maatiin leenjisaa poolisii ammayyaa Itoophiyaa ta'ee nama muuda'uu danda'e ture. Poolisoota daddafii qaqqabaa yookaan humna addaa yeroo jalqabaatiif leenjisee kan eebbisiise Jeneraal Taaddasaa Birruu ture. Taaddasaan bara 1951 aangoo guutuu koloneelummaa argate. Waggoota 4 booda raawwii hojii barootii hojii isaatti galmeessiseen onkoloolessa 21 bara 1955 aangoon Brigadier Generaalummaa laatameef. Hojii dilee irratti ramadamee biyya isaa tajaajiluun ciminaan hanga bara 1959 amma mana hidhaa galuutti gaggeessummaan qooda isaa ba'aa ture. Hojii mootummaan alatti jijjiiramni barnootaan dhufa jedhee kan amanu Taaddasaan pirezidaantii Raayyaa Qubee yookaan Yefdel Saraawit biyyaalessaa ta'uun Oromoon akka baratuuf gumaacha guddaa taasisaa ture. Eenyummaan Taaddasaa abbootii taayitaa Haile Sillaasee tokko tokko biratti kan hin beekamne ture. Dhalataa Manzeessee turan jedhama. Muummicha ministeeraa sirnichaa kan ture Akililuu Abtee Waldas Taaddasaa Birruu mana isaatti yaamee irbaata nyaachaa osoo jiranuu Taaddasaa ati uummata hundaan baradhaa jetta. Keessattuu Oromoon akkanattuu akka galaanaa baay'atu. Uummanni Oromoo akka baratu gorsuun gaarii miti. Nuti uummata kana bituuf waggoota 100 nutti fudhateera. Ati isa waggaa 100 abbootiin keenyatti dadhabanii guyyoota muraasatti bishaan nyaachisuuf deemta. Yoo baratan lammiileen kun nuuf waan hin ajajamneef barnoota dhorkuun ammoo gaaffii mirgaa akka hin gaafatamne godha. Kanaaf of eeggannoo godhi isa baradhaa jettu kanas itti yaadi yoo jedhuun miirri Taaddasaa Oromoof dhiyoo ture tuqamee madaa'e. Taaddasaan irbaata mana Akililuutti affeerame dhiisee nan jarjara jechuun biraa ba'ee deeme. Dubbiin waraana lafa jalaa jibbiinsa Oromoo irratti gaggeeffamu Taaddasaa teessisuu waan dhorkeef ifaa ifatti qabsoo jalqabe. Waldaan Maccaaf Tuulamaas akka jajjabaatuuf halkaniif guyyaa hojjechuu eegale. Gochaan gaarii fi gootummaa isaa gaafa leellifamaa deemu sodaan kan guutame mootummaan Haile Sillaasee Taaddasaan akka to'annoo seeraa jala oolee ragaan itti funaanamu ta'ee ragaa sobaatiin adabbiin du'aa itti murtaa'e. Taaddasaan biyya keessattis ta'e alatti dhageentummaa fi beekamtii qaba waan tureef dubbichi dubbii biraa nutti kaasaan murtoo hidhaa umurii guutuutti jijjiiruun akka hidhaan dabarsu itti murteessan. Hidhaadhaa yoo gadi lakkifamu namoota gurmeessee hidhannootti seene. Haa ta'uti duuka buutota hedduu kaayyoo isaa har'aa ifa ba'e hubachuu danda'an hamma barbaade horachuu hin dandeenye ture. Dhaabbanni Maccaaf Tuulamaa garee siyaasaa kamii futee amantaaf kan hin qoodne ture. Miseensonni waldichaas siyaasaaf amantaan kan hin qooddamne turan. Ogeessonni loltummaa jabdi Leftinaant Jaagamaa Keelloo pirezidaantii Itoophiyaa Girmaa Walda Goorgis, Dr. Nagaasoo Gidaadaa, Dr. Moggaa Firdiisaa, Haile Sillaasee Waldiyaa, Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir, Galaasaa Dilboo, Leencoo Lataaf kanneen biroos hundeessitoota waldichaa keessaa warreen jalqabaa ta'uun
ni dubbatama. Waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoon akka wal jabaatee tokkummaan dhaabbatu, seenaan isaa akka gabbatu, aadaan isaa akka dagaaguuf, afaan isaa akka sirnaan beekamte argatu cimnaan hojjeteera. Uummanni Oromoo cunqursaa garee biyyattii keessa ture mul'isuun akka cunqursaa sabaatti akka hin fudhatamneef hojii guddaa hojjeteera. Amma ammaatti mallattoon paartilee siyaasaa Oromoo bakka buuna jedhanii socho'an marti isaanii asxaan itti fayyadaman odaa akkatu Waldaan Maccaaf Tuulamaa adda durummaan hojjetee jira. Jeneraal Taaddasaa Birruuf miseensota Waldaa Maccaaf Tuulamaa irratti ragaan maqaa isaanii xureessu sobaan irratti gurmeeffamee yoo hidhaman inni jalaa miliqee erga harkaa ba'een booda jalqaba iddoon itti hidhaman Finfinneetti ture. Itti aansees Galamsoo Harargeetti hidhaan isaa ta'e. Qabsoo uummata Oromoo yeroo sanii waliin wal qabatee waldaan gargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka hangafaatti ilaalamuusaa eenyuma jalaa waan dhokatu miti. Waldaan kun yeroof maqaa wal gargaarsaatiin ejjennoo qabaatu malee yeroon booda ejjennoo siyaasummaa qabaachuun qabsoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffannoo isaa cimsachaa deemaa ture. Waldaan wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa yeroo sanatti sanyiin Oromoo ta'anii qondaaltota sirna mootummaa Haile Sillaasee keessatti iddoo garaa garaa hojjetaniif gaaffii miseensummaa dhiyeessaniif keessaa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu isa tokko ture. Jalqaba irratti akkuma miseensa loltoota Ingilizii keessaa jijjiiramee dhufeen sirni mootummichaa dhugumaan uummata Oromoof waan dhaabbatetti fakkaatee yoo miseensa waldaa kanaa ta'e ilaalchi qooddaa sabaa uumamuu danda'a jechuudhaan shakkii akka dide ni dubbatama. Muummicha ministeeraa yeroo sanii Akiliil Abtewald Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu irbaata mana isaatti affeeree osoo taphachaa jiranuu Taaddasaaf akeekkachiisni laatee yaada isaa akka jijjiiru isa godhe. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu koree duula qubee waan tureef akka uummanni Oromoo baratee doofummaa keessaa ba'uuf tattaaffiin gochaa ture daran cimaa waan ta'eef muummicha kana sodaachisuun hin hafne. Jeneraalli kun Oromoo ta'uusaas waan hin shakkineef baradhaa jechuun gaarii akka hin taane garuu eenyu barsiisuun akka irra jiraatu duulli raayyaa qubee guutuu biyyattii sochii jalqabame ture. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun akka Waldaa Maccaaf Tuulamaatti miseensummaan dabalamuuf karaa bal'aa kan baneef dubbii doorsisoo muummicha ministeera yeroo sanii Akililuu Abtewald sana ture. Sanaa boodas miseensummaaf onnee guutuun eeyyamamee dhugaa jirus baasee miseensota waldichaatti hime. Jecha muummichi ministeeraa sun jedheen eeruudhaan wiskiin fuuldura kootti buufamee jiru dhiiga natti fakkaate. Gonkumaa miira koo to'achuu waan hin dandeenyeef wiskiin nuuf buufame ammoo ani bar qorichaan fudhachaa jira. Kanaafuu hin dhugu jechuudhaan dhiisee ba'ee jedhanii akka turan ni yaadatama. Bara 1966 keessa waldicha akkuma tasaa gara sochii siyaasa olaanaatti ce'uu isaatiin miseensota lakkoofsaan hedduu ta'an horachuu danda'e. Jijjiiramni dhufe kunis bu'uurri isaa haasawa dadammaqinsa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun taasiseeni. Haasofni jeneraalichaa waa'ee muummicha ministeeraa abbootii taayitaa mootummaa yeroo sanaa kan turan loltoota sadarkaa olaanaa ga'anii fi Oromoo gara dhaabbilee barnoota olaanaatti galan lakkoofsi isaanii akka irratti kan jedhu bakka jeneraalli kun jiranitti walgahii gaggeeffame irratti ibsamuusaas eerame ture. Onkoloolessa 23 bara 1959 yaalii fonqolcha mootummaa Haile Sillaasee irratti taasifame irratti Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu walitti qabaa, Birgaadeer Jeneraal Daawwit Abdii miseensa, Liitanaal Koloneel Alamuu Qixxeessaa miseensa, Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir Qophaayii, Loltuu Lammeessaa Buruu Dhukaasa Matariyyasiif miseensa, Obbo Saafiyaa Tasammaa miseensa, Obbo Daadhii Fayisaa miseensa, Obbo Mokonnin Wasanuu miseensa, Obbo Hayilamaariyaam Gammadaa miseensa ta'uun hirmaatanii turan. Warreen kanneen hundi isaanii ijoollee Oromoof miseensa waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaati. Onkoloolessa 1222 bara 1959 mana jireenya Taaddasaa Birruutti wal ga'anii mootummaa Haile Sillaasee aangoorraa buusuuf meeshaalee waraanaas qopheeffatanii guyyaa ayyaana dhaloota Haile Sillaasee eeggachuun balaa qaqqabsiisuuf turan. Guyyaa dhaloota mootichaa onkoloolessa 23 waan tureef baruma 1959 miseensota fonqolcha mootummichaa irratti raawwachuuf qophaa'an galgala toora sa'a tokko walakkaa konkolaattota hojii Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu yaabbatanii masaraa seenan. Loltoota kanneenis kana jiru Taaddasaa waan tureef rakkina tokko malee dhimma kaaniif raawwachuuf isaanitti ulfaatu ture. Haa ta'uutii ajajaan eegduu masaraa loltoota miseensa lafoo 50 qopheessuusaa waan itti himeef eegdonni biroo hin barbaachisaniitii hin ta'uun yaada kaayyoosaa fashaleessu duubaan ka'e isa gaddisiise. Taaddasaanis jaalleewwan isaa waliin manatti deebi'anii maatii isaatti nagaa erga dhaamaniin booda gara bosona subbaa mannaa gashaa seenan. Kunis onkoloolessa 23 bara 1959 ture. Yeroon booda shira abbootiin taayitaa olaanoo mootummaa Haile Sillaasee qopheessaniin Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruuf ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir namoota lakkoofsaan 7 ta'an waliin gara mana hidhaa Aalam Baqqaanyitti darbataman. Xaxoof yakka Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruuf jaallan isaafan irratti ittiin
himataman heera mootummaa diiguun tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraa cimaa ture kan fashaleessu olola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakaastan bakka walgii hundatti uummata mootummaa irratti meeshaa waraanaa qabatanii akka kakaan Taaddasaan yeroo dubbatu kanneen afaan immoo ajajaaf yaada isaa irratti walii galanii jedha. Himata Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Jaallan afaan irratti qindaa'eef jeneraalli kun callisee ilaaluu hin dandeenye. Iyyata bilisummaa uummata tokko wantoonni guutuu akka ta'u godhan baay'ee ta'anillee qabxii guddaan garuu seera baheen murtii madaalummaan walqixa fayyadamuudha. Carraa haa ta'u yookaan waanan sanyiidhaan addateef yoo ta'e garuu hin barree. Dur Itoophiyaanonni kanneen biroo hanga har'aatti seeraan ajaja girmaawii mootichaan kennamutti fayyadamaa turan. Kanaaf waan kun hin fayyadne. Himatamuu fi hidhamuun koos na gaddisiisuu irra darbee warri nana fakkaatan illee abdii kan kutachiisedha. Heera mootummaa keeyyata 3 irratti akka ibsutti muuduu fi aangoo irraa buusuu kan danda'u mootichaa qofa jedha. Seera adabbii lakkoofsa 126 gulantaan kan mulqu ajaja mana murtii jedhee lafa kaa'a. Kan koo garuu kanaan ala aangoo himattoota kiyyaatiin qofa gulantaan koo akka waan irraa mulqameetti uummata Itoophiyaaf gaazexaadhaan ibsame. Kunis kan ibsu seerri anaaf kan hin hojjenne ta'uu isaati. Hanga har'aatti qondaaltonni aangoo anaan wal fakkaatu qaban Alam Baqqaanyitti hidhamaniin beekan. Ana irratti garuu dabni kun irratti raawwate. Alam Baqqaanyitti hidhamee argama. Daba kanas kabajamoo mana murtiitti yadheen achitti hidhamuun kee sirriidha jedhamee murtiidhaan akka jiru ni yaadatama. Barumsaan kan duubatti hafan sabni Oromoo akka baratu waanan godheef sabaddaan qoodde jedhamee dhimma bu'uura hin qabne kan hin hojjetiin har'a jaarraa 20ffaa keessatti yeroo manni addunyaa hundi sanyiidhaan amantiidhaan gosaaf saalaan osoo waliin qoodiin tokkummaa isaanii cimsatanii gara fuulduraatti tarkaanfataa jiran kanatti anarratti yaanni akkanaa dulloomaan kun uummata ammas jiru ta'ee dhaloota dhufu osoo hin gaddisiisin kan hin hafne jechuun qabxiilee kanaaf kanneen kana fakkaatan hedduu barreessuudhaan gara mana murtii olaanaa yeroo sanitti dhiyeeffate. Manni murtii olaanaanis ragaan qabaan murtii isaa murteesse. Murtiin kunis miila qabsoo uummata Oromoo yeroo sanitti madeesseera. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruuf ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir du'aan akka adabaman kanneen hafan ja'an ammoo hidhaa cimaa waggoota garaagaraatiin akka hidhaman irratti murtaa'e. Murtiin obbo Hayilamaariyaam Gammadaa sababa dhukkubsatanii mana yaalaa jiraniif bira darbame yeroon booda akkatti murteessuun walii galan. Murtii du'aa kan mirkaneessu yookaan raggaasisu mootii Haile Sillaasee waan tureef kanneen biroo akkuma jiranitti mirkaneesse. Kan Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu murtii du'aarraa gara hidhaa umurii guutuutti jijjiirame. Jeneraal fonqolcha mootummaa Haile Sillaasee irratti muddee 5 bara 1953 gaggeeffame olaantummaadhaan kan fashaleesse waan ta'eef isa akka oolmaatti akka lakkaa'ameefis ni himama. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu erga murtiin hidhaa umurii guutuutti jijjiiramee fi gara magaalaa Hararitti akka ergamee hidhamu taasifame. Baay'ee osoo hin turiin mana hidhaa magaalaa Harar gara mana hidhaa Galamsootti jijjiirame. Taateen kun carraa addaa jeneraala kanaa fi uummata Oromoof uume. Taaddasaa Birruu hidhamaa amanamummaan socho'aa waan tureef carraa uummata waliin wal argee qabsoo uummata Oromoo bifa haaraa ta'een finiinsuu eegale argate. Haalli gaariin uumameef tokko uummanni Harargee yeroo sana qabsoo diddaa gabrummaaf finiinsaa turan waan jiraniif ture. Keessattuu gootichi Oromoo Lamoo Qilxuu Bosona carcar galuudhaan lammii isaa waanjoo gabroomsaa jalaa baasuuf tattaaffii cimaa gochaa yeroo ture. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu qunnamtii isaa dhoksaan Lamoo Qilxuu waliin gochaa uummanni naannoo sanii ammoo akka barataniif gorsaa ture. Akkuma yeroo kamuu uummata Oromoo irra dhalatee yookiin nyaatee guddatee maqaa Taaddasaa faatiin daldalatee bu'aa buufachaa kan ture hedduudha. Taaddasaan faan uummataaf yoo qabsaan aduu qorri yerootti jijjiiramu maqaa isaaniitiin hataa kan turan baay'eedha. Taaddasaan waan uummata miidhuu osoo raawwatiin akkana godheen kan maqaa isaa xureessuuf yaales lakkoofsan qabu. Fulbaana 2 bara 1966 sirna Haile Sillaasee waan kufeef dargiin Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruuf hidhamtoonni biroos akka hiikaman ajaja dabarse. Ammallee sirni dargii uummataaf akka hin taane kan hubate jeneraalli kun cunqursaa yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo irra ture faccisuuf qabsoo hidhannoo filatee bosonatti galuun sirna dargii wajjinis wal falmuu eegale. Dargiin mormiin natti baay'achuu hin hafuun bitootessa 2 bara 1967 Taaddasaa faa qabee hidhuun bitootessa 5 bara 1967 Koloneel Axinaafuu Abaatee fuulduratti dhiyeesse. Murtoon adabbii du'aas seera malee loltoota dargiin itti murtaa'e. Dhaaba gamootti hirkatanii akka dhaabbatan taasifamee rasaasaan ergaan takka waxalamanii ajjeefaman. Koloneel Axinaafuu Abaatee
taate booda ofumaafuu dargiin isa nyaate. Taaddasaan mana ho'aaf maatii isaa guutuu uummata Oromoof goota aarsaa kaffalee kaffalchiise ture. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu yoomiyyuu goota hin irraanfatamne abbaa qabsoo uummata Oromoo ta'ee darbe. Dhaloonni Taaddee Birruu durra isaas ni dadhabee har'a saanduqatti gadi qabe jedhaniitti sirbaa fi turan. Seenaa boonsaa hedduu gootni kun hojjeteef yaadannoo akka ta'uuf Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti manneen barnootaa maqaa Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruutiin moggaafamaniiru. Siidaan yaadannoos dhaabameefii jira. Bara kana immoo yaadannoon gootummaa Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu waggaa 100ffaa sirnoota garaa garaan onkoloolessa 13 irraa eegalee kabajamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu koreen qindeessitu sagantichaa ibseera. Walitti qabaa fi qindeessaan korichaa Dammaqaa Nagaasaa onkoloolessa 13 bara 2015 irraa eegalee sirnoota garaa garaan torbeewwan 8tiif sirni yaadannoo gootichaa akka gaggeeffamu himaniiru. Sagantaan yaadannoo kun eebba kitaaba mata duree Dannabaa hanga Finfinnee jedhu sagantaa wal dorgommii fiigicha magaalota 46 keessatti dhaadannoo hundumaa baratu jedhuun wal dorgommii gaaffiif deebii akkasumas agarsiisa suuraatiin kan kabajamu ta'uu ibsanii jiru. Goonni lubbuun darbus seenaan bara baraan jiraata. Namuu waan gaarii dhaloota fayyadu haa hojjennuun dhaamsa qophii jajjabee keenya har'aati. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu. Horaa bulaa.